ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedha Oromoon. Kanaaf waggaa gaanii waaqa galateeffachuun irreeffachuun jaalala waaqaati. Uummata keenyas uummata Salgalmuus ta'e uummata Oromoos ta'e sabaa fi lammii as keessa wajjin jiraatan hundayyuu bagattiin siin ga'e jechuun barbaada. Waaqayyo waa hundumaa uume waqtiilee uume jira. Bona uume, ganna uume, arfaasaa uume, birraa uume. Kanaaf birraa gaanii yaa Waaqayyo baga ganna gurraacharraa birraa booqaatti na baastee wanti nu ija sagadee darbannee deebi'ee biqilee baala ta'e baalli isaa daraaraa godhatee ija ta'e bilchaatee gaanii nyaachuun jaalala waaqaati. Namni ga'ee keessaan qabu kuni jaalala isaati. Isuma kana immoo gaanii Waaqayyo galata keechuu waa guddaadha. Maaliif rooba nuu roobee bokkaa nuu kennee aduutti baasee qilleensa waan hundumaa nuu jaalala isaati. Kanaaf akka uummata Oromootti uummanni Oromoo aadaa irreessaa irratti waggaattan 2 kabaja. Inni tokko irreessa birraati, inni biraa immoo irreessa arfaasaati. Irreessi birraa eessatti kabajama? Laga irratti kabajamu kan malkaatti yookaan immoo horatti kabajama. Inni kan arfaasaa immoo tulluu. Kanaaf amma inni nu kabajaa jiru kun yeroo marsaa 17ffaa akka hedduutti kabajnu irreessa malkaati. Kanaaf irreessa malkaa kana immoo uummanni Oromoo maaliif kabaja, maaliif galateeffata waaqasaa kan jennu galallu waaqa galateeffachuun akkuma sila kaasee waan nu facaasne kan ija gogaa baabaa biyyootti gad darbannee biqilee guddatee daraaree midhaan ta'ee deebi'ee nyaannee nutti fayyadamnee sugarraa argannee umriin keenya akka dheeratu akka galateeffannuudhaaf. Kanaaf galateeffannaa kana namni ga'ee waggaa galateeffatu galateeffannaan kun seera qabaa, adeemsa mataasaa qabaa, uummanni Oromoo wanti inni raawwatu jira. Akkuma kana aadaa fi duudhaa uummata Oromoo keessatti akka sirna gadaatti iluunis falaasama gadaa keessaa tokko birraan ala ga'u waaqa galateeffachuudha. Malkaa bu'ee yaa Waaqayyo galata kee ililii amaareewu waggaa waggaan naannessiteetti nu ga'a jechuudha. Garuu immoo ituu laga naqin maal gochuu qaba uummati kun? Dhuguma amma nuyi aadaan kun gatee waggaa amma kana sirna gita bittaatiin badee deebi'ee haaromee duwwaa laga dhaqnamu hin beennaa duudhaasa waaqa safeeffachuu. Amma uummanni Oromoo waa hunda keessaa dursee safuun kan waaqaatiidha. Waaqa isa uume safuusaa eegee safuun kan lafaati, safuun kan uummataati, safuun kan haadhaaf abbaati rabbiifamaa ta'ee tartiiba kennee jira. Waaqa kana abba safeeffannu maaliin waaqa safeeffanna, maaliin ulfina isaa eenna, maaliin inni iyyuu uumaa ta'uusaa waa hunda danda'uusaa nu jiraachisuusaa maaliin eeguu qabnu afaan duwwaadha moo waan inni nurraa barbaadu sana guutuu qaba waan jedhu hawaasi keenya beekuu qaba. Kanaaf irreessannaa kana waggaa irreeffannu ituu guyyaan irreessannaan ga'anii 10 duratti qophaa'ama. Torban tokko haadholiin waaqa galateeffatanii, torban tokko immoo naannoo lagaa qulqulleessu, jaarsoliin immoo nama wal lole araarsanii isa liqeeffatee dhawwate liqee akka inni deebisu godhanii, isa daangaa dhiibee akka inni sirreessu godhanii nama gidduu jibbaan akka hin jiraanne. Maaliif Waaqayyo jaalala waan ta'eef, jaalala jaallata waan ta'eef isin wal jaalladhaa, walii dhiisaa, badda wal barbaaddu, beelofta wal nyaachiftu, daarta wal uffistu, duuta wal uwwaaltuuti. Isin wal jaalladhaa inni jedhe san safuusaa sana maaliin ibsuu dandeenya waan jedhu hawaasa keenya. Gaafa deemnu kun isa galataati. Isattiin Waaqayyoon galateeffannuudha. Waaqayyoo yeroo darbe bara darbe kana keessa dubbina guddaadhuma keessa nu dabarsee dhukkubarraa nu hambisee ganna darbe kana keessa rakkoon adda addaa dhiphinti ture waan tureef kana keessa Waaqayyoon nu dabarsee amma yeroo kanatti haala gaariirra akka jirru fi Waaqayyoon immoo kanumatti itti galateeffachuudhaaf kan iddoo kana jirru. Inni nu amma kabajnu kun bifa addaatiin kan ittiin ilaalamu kan galateeffannaa jechaadha. Dukkana gannaa keessaa ifa birraatti kan nagaan nu ceesisne yaa Waaqa galata jechuudhaaf kan ayyaaneffatamu ta'ee keessumattuu Oromoo biratti waan hubatamuun isarra jiraatu eenyummaa isaa walitti dhufee kan inni ittiin calaqqisiifatudha. Biyyoonni adda addaa guyyaatti baasanii inni kaan qullaa yaa'eetii eenyummaa isaa agarsiifata. Inni kaan immoo guyyaatti moggaasee sangaadhaa wajjin wallaansoo wal qabaa oola addunyaatti ittiin beekamuudhaaf mallattoo eenyummaa taasifate jechuudha.
inni kaan immoo timaatimiidhaan warri baawala dhoqqee keessa gangalachaa oole jechuudha eenyummaa isaa ibsuudha. Namni keenya kana gowwoomsa irra hin jiraatu jechaadha. Irreessa yeroo jennu waliin ta'ee eenyummaa isaa addunyaatti kan inni ittiin beeksifatudha. Kun calaqqee guddaa mallattoo eenyummaa uummata Oromoo ta'uusaa uummanni keenya hubachuutu irra jiraata. Qaamni sagalee kana hordofullee ergaa kana hordofullee sirriitti dhageessisuu danda'utu irra jiraata. Amantii waliin qabatu, siyaasaa waliin qabatu, sabaa waliin qabatu garee qooduun qabu jechaadha. Kan walootis yeroo jennu kanaafuu irreessa keessatti immoo nama hunda tirmaata, hunda hammata. Ammattummaa gadaa kan ibsu keessaa tokko irreessa. Maaliif irreessi namni adda durummaadhaan kan uummata Oromoo ta'u malee sabni biraallee duudhaa isaa kabajee nageenya isaa kabajee yoo irratti hirmaate wanti isa daangessu hin jiru. Amantiin hin qoodu, bifaan hin qoodu, qabeenyaan hin qoodu, umuriidhaan illee hin daangessu jechaadha. Nama hunda ammattummaan irreessaa kanaan ibsama. Kan kanaan alaa irreessi kan waloo ta'uu duwwaa mallattoo eenyummaa keenyaa ta'uu duwwaa tun ta'een duudhaan achi keessa jiru immoo hunda kan walii galchuudha. Irreessi kan nageenyaati. Waan nama miidhuu qabanii gara sanatti dhaquu dhiisnaan duraan dursaniyyuu akkuma sila ka'e qulqullinni qalbii, qulqullinni qaamaa namni yoo walitti darbu walii dhiisee jechuun waan guddaadha jechuudha. Kun dursee waan raawwatamutu jira. Ulluuqqii waan jedhamu jira. Ulluuqqii taaneeti kan irreessi kabajamu. Ulluuqqii yeroo jennu namni waggaa guutuu waliin dabarsee yeroon isaa yeroo ga'u wal ga'ee wal qulqulleessee jechuudha. Hunduu taa'ee teessisee guyyaa fudhate torban ta'uu danda'a. Guyyaa 9 ta'uu danda'a. Akkuma baay'ina uummata isaatiin gattaa'ee wal qorate jechuudha. Eenyutu wal dhabee, eenyutu daangaa walitti darbee bara kana keessa rakkoon jiru maa inni wal qulqulleessee ka'eetii ulluuqqii sanatti galu jechaadha. Ulluuqqii raawwachuudhaaf of koltii qabaachuu qaba jechaadha. Nama ofitti amaneetii iddoon qophaa'u jira sana ulluuqa jechaadha. Daba baatee gadoo qalbii isaatti baatee miidhaa qalbii isaatti baatee ulluuqqiin naqu jechaadha. Isa booddee irreeffatama irreessi kun. Amma danda'ametti immoo uffannaa isaa, aadaa isaa, eenyummaa isaa waan calaqqisiisu, waan duudhaa Oromoo wajjin deemu, waan qalbii namaa gammachiisu, waan qalbii namaa cabsullee uffatanii deemuun hin ta'u jechaadha. Uffannaa aadaa keenya wajjin deemu, safuu keenya wajjin, eenyummaa keenya wajjin deemnullee uffatanii gara malkaatti qajeeluun hin ta'u jechaadha. Waan nama miidhu kamiinuu qabatanii gara malkaatti deemuun dhowwaadha. Wanti qabatamee adeemamu marga jiidhaadha. Akkuma argitan coqorsa qabadheen jira. Coqorsi kun waraanee nama hin dhiigsu, rukutee nama hin cabsu, jiidhaa kan araaraati, kan nageenyaati, kan jaalalaati, kan uumama keenya ittiin calaqqisiifannudha waan biraa of keessaa hin qabu jechaadha. Kan kanaan alaa orooroon qabannu kun, uleen abbaa gadaa qabannu kun namni ittiin rukutamu, horiin ittiin rukutamtu, hin darbatamu, iddoon taanee hin kaa'amu jechaadha. Safuudhaaf qabannee adeemna jechuudha. Alangeedha kan eeyyamamu qabatanii adeemu, kallacha hidhatanii adeemudha kan eeyyamamu. Waan eenyummaa keenya calaqqisiisu jechaadha. Haadholii yoo ta'an siiqqee jaraa qabatanii, okolee jaraa qabatanii, caaccuu jaraa qabatanii, waan eenyummaa jaraa calaqqisiisu qabatanii adeemu ta'eyyuu. Kanaan ala waan qara qabu, waan nama miidhu qabatanii gara malkaatti socho'uun abaarsa qaba. Kanaan ala jiru waan ergaa siyaasaa adda addaa dabarsullee qabatanii gara sanatti adeemuun dhowwaadha. Maaliif siyaasa gaggeessuudhaaf waggaa guutuu qabna moo qabna jechuudha. Waan barbaanne amantii gaggeessuufis waggaa guutuu qabna. Iseen guyyaa tokko kun kan waloo gatii taateef namni gammadee qalbii walii fayyisee galuutu barbaada gatii ta'eef waan amantiis calaqqisiisu achirratti uffatanii dhaquun dhowwaadha jechaadha. Waan eenyummaa Oromummaa keenya waliin agarsiisnu waan aadaa keenya ibsu uffannee dhaquudha. Kan eeyyamamu kan akka aadaa bal'inaan mul'atutti ijoolleen duudaa, ijoolleen durbi fuuldura buuti. Haadholeen siiqqee ittaanu abbootiin gadaa sadaffaarraan booda jaraatiin tartiibuma umuriitiin dargaggeessii akkuma kanaan booddeetti hiriira jechuudha. Amma malkaatti ba'anutti malkaatti ba'uuf yeroo jedhanu laga soor yeroo ceenee jennu kaasee immoo dubartoonni abbootii durbi duudaanis dubartoonnis abbootii gadaa fuulduraa gara boodaatti deebi'anii abbootiin gadaa fuuldura bu'u jechaadha. Iddoodhaan wal qabatee silaa irra caalaa kan ibsuun irraa eegamu abbaa malkaatee waliigalteedhaan jijjiirre jechaadha. Iddoo duraan jirudha. Sooriin hin jijjiirre. Irreessa malkaa soor maqaa jiru waan jijjiirre hin qabnu. Irreessa malkaa soor, irreessuma malkaa soori. Iddoo isaa immoo
namni baay'inaan akka inni hirmaatu gara fuulduraatti irreessi kun guddatee mul'atee addunyaatti beekame as biyya keessaa miti godina alaa miti biyya alaatiyyuu akka inni irratti hirmaatu akka feestivaalii guddaatti ilaalama jechaadha. Carraa hojii ta'uu qaba, madda galii ta'uu qaba, diinagdeetti jijjiiramuu qaba namni dhaqee guyyaa waggaatti yeroo ayyaaneffatu carraa hojii illee ta'uu qaba jennee amanna. Naannoon sun illee kunuunfamee eegamee lafti namni boqotu hojjetamee waggaa guutuu tajaajila kennuu qaba namni lafa suuraa illee itti fudhatu lafa cidha isaa illee sirna adda addaa illee itti gaggeeffatu ta'uu qaba jennee amanneetiyyi haalli mijataan naannoo ammatti finnee kanaa wajjin wal qabatu irra caalaa nu amansiise jennaan gara kanatti finne jechaadha. Hirmaannaa hawaasaas ilaallee jechuudha. Kanaafuu isa kana jalqabnee jirra. Waan akka salganii lutti murtaa'e kana namni didee kan koo caala jedhee gufachiisuu adeemu abaarsa dabalata malee eebban dabalatu of eeggannoo gochuu qaba jechaadha. Nuyi odaa maaruutiif kabaja guddaa qaba. Iddoo duraan itti kabajaa turreef kabaja guddaa qaba. Hawaasaatiifis kabaja guddaa qaba. Qaama keenya Oromoon immoo wal dhaggeeffachuun dirqama. Wal dorgommiidhaaf miti kan nu goon. Ofii keenya haala mijeeffachuuf miti. Itti dadhabneeti gadaasa ta'u irreessas kan godina kana keessatti akka inni ifatti bahu taasisaa turre jechuudha. Inni kun akka inni caalaa miidhagu akka inni caalaa calaqqisu barbaanna malee as naannoo masaraa mootummaa duriitti isa finne kana warri naannoo Shemmee Odaa Maaruu jiran akka hammeenyaatti ilaaluun qaban jechaadha. Achii kaanii jarrachi as dhufuun nu asii kaanee magaalaarraa kaanee gara sanatti dhaquun giddu galeessatti walitti nu araarsa malee addaan nu baasu. Soorgamni immoo akka jiruun kan warra bilooti kan warra biloo ta'uusaas namni jijjiiran jiru isa kana sirriitti namni hubachuutu sirra jiraata wal mufachiisuun qabnu kan jedhu ergaa dabarsuu barbaadetan kan kanaan ala jiru waan irra deddeebi'ee amantaadhaan wal qabatee ka'u nuyi amantaa qabnu gadhiisne miti. Inni musliima ta'e musliimummaa isaa dhiisee inni pirootestaantii ta'e pirootestummaa isaa dhiisee inni ortodoksii ta'e ortodoksummaa isaa dhiisee miti kan inni gara malkaa adeemu. Barii 12 ka'ee naannoo marfata boontuu akka dur barsiifatametti 4 kiiloo naannoo jedhamutti wal geenye achirraa sochoona jechaadha. Kallattii hundaa walitti dhufne eessarraallee akka kaanu namni hubachuutu sirra jiraata jechuudha. Naamusa eegne nageenya dhuunfaa keenya nageenya waloo keenyaa eegne irratti hirmaachuun gaariidha kan jedhuun ergaa qaba. Keessummaan Gambeellarraan dhufa naannoo kibba lixaa biyyattiirraa naannoo Shakkaarraa hin dhufa godina biraarraas hin dhufu keessummoonni kun mataan jiraatti gammadanii galuutu sirra jiraata. Amma danda'ametti namni uffannaa aadaa fakkaatu eenyummaa isa calaqqisiisu uffatee miidhagee akka irratti hirmaatu barbaanna. Miira keessa galee namni rakkootti akka waliin galchine yoo rakkoon jiraate dafee qaama nageenyaatti akka inni beeksisu amaanaa dhaammannaa kan kana